Akkam jirtu nagaa keessanii maatiin damee entertainmentii arrammoo kutaa 12ffaa anthropology isinii qabadhee dhufeera. Maatii kanaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share, comment godhaa. Hiriyoota keessan bira akka ga'utti jechuudha. Kutaa kana keessatti wantoota gurguddaa wantoonni nuyi ilaallu wantoota 3 kaasnee iddoo kanatti ilaaluu yaalla. Isaanis evaluating cultural differences jedha. Achi jalatti wantoota gurguddaa 3 ethnocentrism dhaaf cultural relativism akkasumas immoo human right kan jedhu waliin ilaalla. Isaan kun yeroo baay'ee jechoota anthropology wajjin wal qabatanidha. Ethnocentrism jechuun maal jechuudha? Cultural relativism jechuunis maal jechuudha? Then human rights inni kun yeroo baay'ee wanta nuyi dhagaa dhufnedha. Isaan kun maal jechuudha? Isa jedhu tokko lamaan walii wajjin ilaalla. Okay. Ethnocentrism jechuun gaafa gara afaan keenyaatti innu afaanni aadaan eenyummaan wanti hundumtuu kan kootu tokkoffaadha. Kan nama biraa yookiin kan saba biraa kan caalu kan kooti jennee yaadudha. Akkuma beekamu hawaasni kun afaan garaagaraa, aadaa garaagaraa, eenyummaa garaagaraa akkaataatti dhufee amantii garaagaraa wanta garaagaraatti kan inni qabu baay'inaan. Akkuma kana sababa hawaasi kun garaagara ta'eef ilaalchi inni qabus isuma barataa dhufe, isuma beekaa dhufe, isuma hubataa dhufe. Aadaa yoo ta'e, afaan yoo ta'e, eenyummaa waan kamiina ta'u isa kan saatii sana caalchisee kan nama biraatuun gaafa compare godhu yookiin wal madaalsisu kan kootu tokkoffaadha dhiyaata. Yeroo baay'ee ethnocentrismiin kun negative idea qaba yookiin immoo kan koo caala. Sanyii yoo ta'e kan kooti, aadaa yoo ta'e kan kooti, eenyummaa wanti hundumtuu kan kootu isa kan saanii sana caala, kan nama biraa caala jennee san yaadnu jechuudha kun. Kanaafuu ethnocentrism jechuun negativeidha yeroo baay'ee. Kan kootu caala. Afaanni, aadaan, eenyummaan kan kootu caalannee san yaadnu. Kanaafuu aadaa nama biraa, eenyummaa nama biraa afaansaa yookiin aadaa inni qabu sana akka nuyi hin fudhanne, akka nuyi hin hubanne, akka nuyi sirriitti hin ilaalle nu taasisaa jechuudha. Maaliif kan keenya caalaa inni akka nuyi yaadnu godha waan ta'eef. Kanaafuu hawaasi kamiyyuu eenyummaa mataasaa qaba. Akkaataa itti dhufe achas dhufaatiisaa kan mataa isaatii qaba. Namni tokko ethnocentrismidha taanaan yookiin immoo ethnocentricidha taanaan kan koo jedha. Waan hundumaa Ingilisaa, cultureesaa, aadaasaa, eenyummaa sanaa waan ilaaluuf kan nama biraa fudhachuun, kan nama biraa hubachuun, kan nama biraa baruun baay'ee itti ulfaata jechuudha. Kanaafuu kun immoo kan inni uumuu danda'u maa'inni hawaasa garaagaraa kana gidduutti jaalalli akka hin jiraanne godha. Amanamummaan wal amananii wajjin jiraachuun, wal kabajanii wajjin jiraachuun akka ulfaatu taasisaa jechuudha ethnocentrismiin kun. Kanaafuu fakkeenyaaf biyyoota akka Itoophiyaa kana keessatti, biyyoota akka hawaasii baay'een keessa jiraatan yookiin immoo sanyii baay'een keessa jiraatan kana keessatti ethnocentrismiin akka marziidha. Because namni hundumtuu kan koo caalaadha. Amaarri kan koo caala, Oromoon kan koo caala, Affaar kan koo caala, Somaaliin kan koo caaladha. Hundumtuu kan koo caala waan jedhuuf achi gidduutti wal danda'uu, wal jaallachuu, aadaa walii kabajuu wanti jedhu hin jiraatu jechuudha yeroo baay'ee. Kaayyoomti nuyi anthropology barannu inni guddaan isaayyuu ilaalchota akkasii kana hir'isuudha. Ethnocentrismiin kun marziidha isiniin jedheera, hamaadha. Hin fayyadu. Keessumaa Itoophiyaa keessatti hin fayyadu. Yaada akkasii qabaachuun keenya jechuudha. Kanaafuu gaafa anthropology barannu waa'ee aadaa barannu. Aadaa kan saba tokko duwwaatu hin taane aadaa saba bal'aa kanaa barannu. Fakkeenyaaf Oromoo keessa maaltu jira? Aadaan Oromoo maal fakkaata? Aadaa Affaar keessa maaltu jira? Maal fakkaata? Waan jedhu hundumaa walii wajjiniin wal qixxee waan ilaallee barannuuf ethnocentrismii kana ilaalcha gandummaa, ilaalcha isa xinneessinee yaannu kan koo duwwaa, kan koo caalaa, aadaan hankooti, afaan hankooti, wanti hundumtuu hankooti isa jennu kana ilaalcha sana akka nuyi of keessaa balleessinu taasisaa jechuudha anthropology barachuun keenya. Why? Because anthropology'n holisticidha. Waan hundumaa as a whole kan inni ilaalu jechuudha.
Mee mata duree kanaan qabee waan tokko isinitti himu. Yeroo tokkotti dhama abbaan ijoollee 11 qaba ture. Ijoollee 11 kuni waliin jaallatanii yeroo hundumaa wal lolu mana keessaa waliin galan turan. Kana booddee abbaan 11 isaanii waameetu ulee tokkotti kenne. Ulee 11 fidee 11 hunda isaaniitti ture. Isa booddee mee cabsaa jedheen. Hundumtuu tokko waan ta'eef cabsan. Ammas lama godhee itti kenne. Lamman sana isin cabsan. 3 godhee itti kenne. Itti cimaa dhufe. 4 godhe itti cimaa dhufe. 5 godhe itti cimaa dhufe. Cabsuu hin dandeenye. 11 godhee gaafa inni itti kennus itti ulfaate hundumtuu yaalan dadhabanii humna isaanii ol ta'e. Hin dandeenye jedhaniin abbaadhaan argitaniittu jedhe abbaan. Gaafa 11 taatanii yookiin immoo tokko taatanii jiraattanii eenyu isinitti bu'ee isin hin danda'u. Isin cabsuu hin danda'u. Isin hiruu hin danda'u. Adda adda isin baasuu hin danda'u jedheen. Yoo garuu qofaa yaaddu ta'e kan koo jettu taanaan garuu akkuma kana abbaan barbaade akka barbaade isin hiruu danda'a. Isin miidhuu danda'a. Kanaafuu tokko taa'aa jedheen. Tokko taa'aa tokkummaa gorse. Yoo fudhattan immoo warreen sirbanii nutti man jiru kanneen akka Caaluu, Alii Birraa hundumtuu tokkummaa jedhanii tokkummaa nuuf kan nuu malu tokkummaadha. Wal hiruu miti. Kan koo caala jechuu miti. Biyya keenyaaf keessumaa kan barbaachisu yaada tokkummaati malee wal hiruuf yaada ilaalcha akkasii ethnocentrismii qabaachuun kuni harka caalaa isaa miidhaa malee bu'aa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf nama wajjin jiraannu kamii wajjin iyyuu kan koo caala jechuurra ilaallee barre kan isaas barre nu fayyada waan ta'eef afaan baruu yoo ta'e afaan kamiin iyyuu barre si fayyada. Aadaa yoo ta'e aadaa kamiin iyyuu barre si fayyada waan ta'eef wanta si miidhuu hin qabu. Hamma barattoota taanee jirutti nuuni sammuun keenya bal'isee yaaduu danda'utu irra jira. Sababni isaa waan nu mudatu hin beeknu bor eessa dhanne akka jiraannu hin beeknu bor iddoo nu dhannee itti hojjennu ramaddiin nuu kenname hojii arganne iddoo dhannee hojjennu hin beeknu waan ta'eef just nu fayyada afaan beekuun aadaa beekuun biyya beekuun. Kanaafuu yaada keenya bal'isnee yaaduutu nurra jira. Kanaaf ilaalchi ethnocentrismii yeroo hundumaa ilaalcha gandummaati. Ilaalcha asumatti yaaduudha malee hawaasa kamiin iyyuu hin keessummeessinu jechuudha. Akka ethnocentrismii kanaatti. Ilaalcha kamiin, aadaa kamiin, afaan kamiin iyyuu hin keessummeessinu. Kun immoo marziidha, miidhaadha malee bu'aa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti ethnocentrismii jechuun sanyii kootu caalaa, afaan kootu caalaa, aadaa kootu caalaa, wanti hundumtuu kan kootu caalaa kan nama biraa jechuu keenya. Kanaafuu ethnocentrismii qabna taanaan immoo kan nama biraa, aadaa nama biraa accept fudhachuu, kabajuu fi jaallachuu, wajjin jiraachuu kun hundumti isaayyuu nun barbaachisu jennee yaaduu keenya jechuudha akka ethnocentrismiitti. Inni lammaffaani cultural relativismidha. Cultural relativism jechuun hawaasi kamiyyuu aadaa mataasaa, eenyummaa mataasaa, afaan mataasaa achi as dhufa kan mataasaa qaba. Wanti kun hundumtu inni hawaasi kun godhatu yoo amantiidha ta'e amantiinsaa, aadaansaa, wanti inni godhu hundumtuu akkaataan uffannaasaa, akkaataan nyaatasaa, hiikaa mataasaatii waan qabuuf sun hundumti isaayyuu kabajamuu qaba. Garaagarummaan jira. Hawaasa kamiin keessa garaagarummaan jira. Inni iddoo tokko jiru iddoo tokko hin jiru. Inni iddoo tokko jiru iddoo tokko hin jiru. Kun hundumti isaa immoo sababii mataasaa waan qabuuf kabajamuu qaba kan jedhudha yaadi as keessa jiru. Hawaasi tokko mukatti amanuu, bishaanitti amanuu, waaqatti amanuu, seexanatti amanuu, wanti isaan itti amanan sun kabajamuu qaba jechuudha as keessatti yaadi cultural relativismii keessa jiru kun. Akkas jechuun immoo karaa biraa maal jechuudha? Akka hawaasi sun ittiin ilaaluun, aangileen ittiin ilaaluun, nus kallattiin ittiin ilaale sanaan ilaaluu qabnaadha. Mukatu na fayyadee na itti amanne jedha yoo ta'e just sirriidha jennee yaada isaa kabajuu fi akka inni sirrii ta'ee itti amanaa jiru mirkaneessuu fi jechuudha karaa biraatiin. Gabaabumatti akkuma dursee isinitti himuuf yaale hawaasi kamiyyuu aadaa mataasaa, afaan mataasaa, eenyummaa mataasaa qaba.
aadaa isaa sana keessa immoo wantooti ijaan argamu jira, wantoonni ijaan hin argamne jiru. Kuni cultural relativism kun immoo aadaa isaanii sana appreciate gochuudha. Cultural diversity jira, garaagarummaan aadaa jira, sirriidha. Bakka garaagarummaa jiru sana immoo fudhachuudha, jaallachuu fi kabajuufiin kun cultural relativism jedhamee waamama jechuudha. Egaa ethnocentrism fi cultural relativism ilaalcha isaanii adda adda. Cultural relativism inni nu jennu kuni hawaasi kamiyyuu aadaa qaba. Aadaa isaa sana akka inni kabajatutti kabajuufi qabna, akka inni jaallatutti jaallachuufi qabnaadha. Ethnocentrism inni nu jennu immoo hawaasi kamiyyuu aadaa qaba, garuu aadaa isa kan keenyaa keessa teenye kan nama biraa laalla. An keenyatu caalaa inni asitti ilaalle kan nama sanaatti dhimma hin qabnu jechuudha. Inni sadaffaan immoo human rightidha. Akka human right'itti immoo maayinni hawaasa tokko keessatti dubartoonni dirqisiifamanii gudeedamu. Yoo balleessaa wayii hojjetan namoonni hin ajjeefamu. Akkuma kana immoo dhagna qabaan dubartootaa jira. Isaan kana akka aadaatti aadaadha jennee dhiisuu hin dandeenyaa wayii waan jedhu dhalaqaaf inni kaasee immoo. Nama ajjeesuu yoo jiraate, rakkoowwan adda addaa uumsuu yoo jiraate, dhagna qabaan dubartootaa yoo jiraate, wantoonni nama mirga dhala namaa miidhan yoo jiraate, isaan kana nuyi aadaadha jennee dhiisuu hin dandeenyaa wayii. Yookiin immoo aadaadha jennee fudhachuu hin dandeenyaa wayiidha gaaffiin jiru addanatti. Gama yaada anthropologistootaatiitiin yoo dhufne isaan immoo maal jedhu? Noo jedhu yaada kana. Maaliif mirga dhala namaa miidha waan ta'eef mirga dhala namaati. Kanaaf anthropologistoonni maal jedhu? Hin danda'amu yookiin immoo no, because mirgi dhala namaa miidhamuu hin qabudha. Biyya keenya iddoo hawaasa ta'e tokko keessatti jedhama, mucaan tokko dhalatee ilkaanni baasuudhaaf kara irra keessaaf kara gajjallaatiin baatiin ture ilkaanni. Yoo kara gadiitiin baate ilkaanni mucaa sanaa waan hin taanedha yookiin immoo milikkita hamminaa wayii qaba waan jedhu waan yaadaniif mucaa sanaa aluma sana ajjeesu jedhama. Hawaasi kana godhu jira jedhamee haasa'ama. Innaa kun amma anthropologistoonni mirgi dhala namaa akka miidhamu waan hin barbaanneef yaada akkasii kana hin fudhatan. Gama isa miidhame sanaa, gama isa mirgi isaa dhiibame sana godhaniitu mirga nama sanaa falmuuf anthropologistoonni yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu yaadonni akkasii kun yaadota fudhatama hin qabnedha anthropologii biratti. Maaliif immoo fudhatama hin qabu yoo jettanii, tokkoffaa human right inni jennu kuni wanta nurraa fudhatamuu hin dandeenyedha. Yookiin immoo alamaa qafaawwii isa jennu yookiin akka biyyaalessaatti. Inna human right kana namni kam nurraa fudhachuu hin danda'u. Maaliif uumamaan nuu kenname waan ta'eef hawaasi kamuu fudhachuu hin danda'u jechuudha nurraati. Kanaafuu hawaasa kamiin keessattiyyuu mirgi dhala namaa kabajamuu qaba isa jedhudha kaayyoon jiru laaddoo kana. Kanaafuu wantoonni nuyi beekuu qabnu asitti anthropologistoonni yeroo baay'ee aadaa nama kamiyyuu garaagarummaa hawaasa gidduu jiru kamiiniyyuu hin deeggaru. Maaliif adda yuunikii dhadhanii waan yaadaniif hin deeggaru, hin kabaju. Kanaafuu wantoonni akkasii mirga dhala namaa kan miidhan immoo wantoonni tokko fakkeenyaaf kanneen akka dhagna qabaa dubartootaa, umurii malee heerumuu, wantoota mirga namaa miidhan tokko immoo gaafa argan utuun jaallatin maal ta'u bakka nama sanaa bu'anii, bakka hawaasa sanaa bu'anii warra miidhame kanaaf hin falmu jechuudha. Kanaaf yaadni anthropologistoota yaada isaa human right kana miidhama hawaasa keessa jiru yookiin mirgi dhala namaa isaa miidhamu arganii callisuu hin danda'an jechuudha yeroo baay'ee. Egaa walumaa gala mata dureen keenya guyyaa har'aa ethnocentrism, cultural relativism fi human right ture. Kana garaagarummaa isaanii adda baafattanii qabattanii itti yaada kan itti fufuu culture change waan jedhudha. Isa immoo yeroo biraa itti deebina. Yoo jaallattan like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa. Please wal bira dhaabanna, wal jajjabeessina. Inni nuyi tokkummaa jennee iyyaa turre tokko isuma kanadha. Subscribe gochuudhaan, like gochuun, share gochuun na bira dhaabadhaa. Wanta asirratti itti nuu dabalinaan jetta yoo jiraate immoo comment naa barreessaa. Thank you. Sinin jaalladha baay'ee.